Kanina nalaali jee dhaggeeffadhu ati waan amma Ustaz, waasiima Ustaz, waasiima maallaqa dhalaa kush waasi goote kush jechuu beeyta. waa'ee maallaqa dhalaa dhiise qabarama eessarraa Kush kaafte jechuu beeytaa dubbii beeytaan siin jedhe kush. hin iyyinii Ayee dhaggeeffadhu kush nama ba'e jechuu beeyta kana naa deebise kush. awoo hin iyyinii dhaggeeffadhu sittiin himamman Awaan ilaal bas waan dalagaa dhabeessi yoo wajjin qabne dhaggeeffadhu obboleessa waan gaaffiin gaafadhe naa deebise. Namni sababaa kana yoo poolisii godhe maalitti hin beekan dhaggeeffadhu gaaffii naa deebise. Wayi. an foolotti dhimma hin qabu Qoonqo gabbayyi dalagadhu maallaqa dhalaadhaa maaliif ciiftee nyaataa miti baay'ee gaadha. boos qomaadha Maaliif qomaadha najisa maali maqaa najisa namante kana jettee ati ilaalata gaabiyaas ni jira haa taa'ee gartee maallaqa ati hadiisa ni beeyta hadiisa ni beeyta natti inni kana abboleessa kiyya qaalii halaalii moo haraamiin siin jedhe bar nyaachuun akkanumaanu hoonaan naan jedhe. Bar karaa waa itti nyaatan kanaan natti heddummaatee bar. Na adda baasuu diddee bar karaa waa itti nyaatan ta'e heddummaate. Karaa irra deemaa Aboo karaa waa itti nyaatanii miti. Mee amma karaa waa ati sababa saniif deemtaa sababa san sirraa lafa kaa'e. Dubartii daangaa rabbii seera rabbiin hin dabrin kophaa deemtee akka dhiiraatitti lappaatee falayxee akka hin finne rabbiin haraam godheechi lafa kaa'e. Haraam kan achi utaaltee irraan tarkaanfattee maallaqa san deemtee biyya Saudi Arabiyaa dhayxee dalaydee naafi sitti ergitee du'aayi naa godhaa jette yaamma cimaadhaan akbar. Haya. Beela de qaabuga ustaad qoyga du'aayi Waa ifaan bitadhu siin jette. Si ergitee jirte madura. Hayi. obsi ga ustaad amma ga waan hin haramte bosiifi maa jira maal taasisa du'aayi naa godhaatti uteela dheenye foon nyaanne xibsii aljenne himaa urata aljenne maaddaarallee bitanne akkana taane gaa amma kuni maallayni kun gaa amma haraami moo halaali reeduba yaa obboleessa kiyya seera rabbii cabsitee akka ishiin kophaa baateen dalayne daangaa rabbii cabsitee deemtee dalayde halaali moo haraami nyaachuun. Isiin halaal irratti hin baasitee yaaddee miidhaguu baastan. يا بريس اتقوا الله حدرا هن رسني همي وان سيخيس يرقل الحق ولو كان مرة طائف في فديل بوجل هذه مرة هذا رقم يا بريس قال طيب حلال من حرام دان ربي أبسط الدوبرتين تو Maallaqa kana maamma bayaan daangaa rabbii cabsite deemuu sun daangaa rabbii cabsite jenne dheeyxee namtittiin tun amma namni kun dhaqee tacha taa'ee dalagatu jira. Quraanaan qara'uudhaaf waa'ee bitadhu ettee ustaazee sitti بريس دلقا أسيتي حرام قوني goone كما لقا قرتي أسيرتي دوبا حرام قوتي هذا أتماني مالك يشيل حرام يسيدرو دي أي مالك يان أكملتين سيارة يسير أكملتين حرام سيقولوا ري مالك الله برجع أكمل سيقولوا تاكلا مسدي أفرشان جاء تربة سدي سجل أكملتين حرام سيقولوا ري أتي حرام انت أمو ديمت دلقون حرام تاكلا مسدي أفرشان استادين كي مالك بريدا كنا جام حرام انت هو israafinnaan laal israafuun وابس قالنا نمت وابس haraami. وابس مالينك كترام انت مالاس جلال Ansiqee saafuudhee waan akkanatti seddesee siibse malee maalayni kun bareedaadha. Asirratti immoo dubartiin tun akka deemtee hin dalayne shari'aan haraam goote jenne dubartiin maaliif akka dhiiraatti deemtee laffaatee hin finne yookaan akka hin finne hin carraayne haraam goonni irratti walii galle muttafaqun alee jenne akka Bukhaarii fi Muslim san irratti muttafaqun alee jechuun dhagaa uummata warri afaan arabaadha akkana jechuun. waan Bukhaarii fi Muslim irratti walii gaggalan eetun dubbi sirriitu janii gamaa gamanaan walitti ilaalanii walii gengilchan hayyeetan haraam goone okay amma gaa ishiin kaatee daddalaydee naafisiif du'aayiidhaaf ergiteen siin jedhe du'aayi naa godhi siin jettee Masjiidaan jaaraa jettee. aboomee fakkeenyin sii godha kana hin dhibeekaa maallaqa dhalaa akkanatti godhamtee masgiida yoo kennat yoo ati kanatti oo
erga hadiisi halaali moo haraam takkanatti gunnaa bootee fiddee si nyaachiftee kun waan fedhe fa'aa ta'uu jeenis. Maal jechuudha maama bayaana kana jechuun maal jechuu? Eenyuudha halaali moo akkasitti? haraam fakkeenyaan si godha gaa siifan ibsa gaa halaali moo haraam dubartii akkasitti dalagdee mallaqa sanii Haraam pilaas haraam pilaas haraam pilaas haraam. Masha Allah haraam akkanatti qomadhaadhu dhayga okay naafi ati yoo la naafi ati akka maallaqa du'aayi naa godha jettee ishii daangaa rabbii cabsite tana obboleessa kiyya eessaa akka fiddeen beeyin obboleessa wayiboo rabbiin akka dhiiraatitti hin beeka dubartiin haga waa xiqqoodhaan sobamti jedhee himee lafa kaa'e haya hara tokkoonis akka waa irraa lafa buusee lafa kaa'e okay du'aayi naa godhi Muhammad naafi siif du'aayi naa godhi jettee nyaanne nyaanne si haa ta'u jenneen nyaanne sin jedhu quufne uratallee itti nyaanne Nyaanne nuti. okay dhaquma nyaanne wanni nuti nyaanne sun halaali moo haraamiin sin jedhe Akka ati amma jettu sanitti yoo hafidan taate. aboo akka dijamma bajate Akka jammaa jettu sanitti yoo hafidan taate haraami. fakkanaa san ka gumnaa san fakkeenyan si godhe bari kun obboleessu edaa hadiisni kanumaaf ibseeda hadiisni okay maa kana je okay hayyee hadiisni walumaa jalatti dubartiin akka dhiiraatitti dabqitee cabsitee akkam finne walumaa jalatti guututti haraam godhee jenne walii galle yaa obboleessoo sheekha way maallaqa iyya kamitti haraam taatare dafa warri tooba laal wallaahi jannatan seentan nadura jannatan seentan yookaan azaaba taata anamma toobatuuf hin deema nyaadhalleedha maallaqa dubartii dhallee nyaadhallee yaaboo alhamdulillah rabbil alamin nyaadhalleedha dubartiin diinillee dhaabalatuu nyaadheen toobadha amma toobatuuf hin deema anamma toobatuuf hin deema anamma laal akka hadiisa keessatti wallaahi toobanni qeebalamti hamma aduun hulaan toobaadhaa hin cufamtu yaan hamma aduun gartee bakka dhiite saniin ibboodu oliin deebiniif lammaffaa toobaa rabbiin namarraa qeebala waan lubbuun kokkeen ga'in anamma osoo lubbuun kokkeen hin ga'in irraan toobatu deema kunoo toobaa itti seenetan jira amma kunoo naxaadhaan barsiisuudhaa deema shabakaadhaan malatti barsiisuu qaraayisuutii deema hin nyaadhu na wajjiyyuu akkanatti toobatan ahala wasaalaa jannata waliin seenu wa'illaa ammoo ani gartee amma gaafottaa amma bara kana bara da'awaa guddoo tajirtu tana dhiibne Muhammad bayaan ka muuziqaa dhaggeeffate ka akkasiitii maqaa amantaa balleesse maqaa diinii balleesse okay maqaa diinii balleessuun kun hin jirtu ka shari'aa daangaa rabbi cabsitee deemtu shari'aan akkanatti lafa keessa jirtu okay ustaada maaliin akkamitti haraam taatee kana bareeda qarshiiti akkamitti bareeda waan ishiin itti laffaatee cappitee biddata baarakallaadhaan irraa fuudha. Ayah kam gue dah, sagantan nasida ebba nasida kabata, jebarato biara barra, khana marra, ane mau jari nanya aja alhamdulillah etik tamu, anak bega akad etik tamu sarabin anak sumbadin tu ya walat haziru wazir tu wizira ukra. Walat haziru wazir tu wizira ukra adili tu ya barda tu nanti sini no jininnya tu nak konan malakala biara banyak delle. Akabit, wah yuran an jalan dan rumah jalan tan, ustaz yuran an jalan dan rumah jalan tan. Hai, mama bayan. Ada game apa ya? Malah enggak tuh nyada nama jimannya tak ustaz. Lagi masih ini mah. Ya boleh saya jannah Rabbi, ya boleh saya gimana syariat Rabbi radhiyallahu boleh saya. Haram bikin neber rendim neber. Lala, ustaz. Ana magaining ko malaga shamara biara batin tapatu dima. Ana azaba wajisena. Isin dubare isin noji malaga araba kana nyacha kamite noji azaba sen tan. Kamite malta ta ya bolo yung kale dubare kamite khamtu khara irra ka chela rejere. Kamite. Ati ama markazan kabdu sama apa? Okay. Ati amadura mali biada kana ngasi. قول الحق ولو كان مرة مالف برا لا دا إجاكنا ولا كين رير تنا جبرتين أكبيام بان حرام قولي ولي قال ما لك إشي دانغ ربي سير ربي كتامرتج أبسيتة يونو إرجته
yoo nu ergite yoo nyaanne du'aayi naa godha jettee nutti ergite hayee fakkeenya fireemtana fakkeenya si godheetan akkanatti gooteessan Aboo harkaan fakkeenya si godhe booda aggeeffadhuan gootee waa harka ishiisan nu kennitee du'aayi nu godha jette maallaqa sun maallaqa biraati maallaqa biraati maallaqa biraati maallaqa sun ni taatiin isiniin jedhe du'aa maallaqa san nyaannee oo naafati du'aayi goonee akka isiin fiddu rabbii akka isiin itti fidde maallaqa san rabbii isii fi rabbi qofaa beekaa mire. Wayyaa rabbii. Akka isiin itti fidde maallaqa san isii fi rabbi qofaa beeka. Yaa boleessa kiyya akka ishiin itti fiddee miti rabbummaan akka ishiin hin finne haraam godhe moo hin goone unoo dhaggeeffadhaa sitti tolta akka ishiin hin finne dhorgama irratti godhe moo hin goone akka ishiin hin finne. Akkana taanaan barati maallaqa erganii waamee kan dalagu jiran kana hin ta'u haajii ani yoona nani jallattani anamma maqaa diiniitiin wallahi shabakaa naa guuttan mala isiniin qaraasisu jechuurra geema filadhe maqaan diinii wallahi ana gaafan tiktoka dhufus gaafan jedhee dhungadhus ustaadimmaa ofirraa buusetan jira. Nama tokkollee waa takka daawwallee hin godhu jeetan dhaggeeffadhu daawwallee hin godhu jeetan nama tokko wajjin jeetan haadha faatee fa'aa wajjin akkanatti nama hunda wajjin akkanatti gartee geema taphadhe waa soqoladha maqaan diinii immoo keessa hin jiru inni adda waa soqoladha garuu immoo maqaa diiniitiin shabakaa naa guutaa akkasiif akkasanaa godhu hin jenneen ishi geema kanamma maqaa diiniif keessaan qabu geema kiyyarratti saba amaarri naaf hirmaata hundi warri amantaa garaagaraa hundillee naaf hirmaata. Hundi namaatu naaf hirmaatu. Geema kiyya kana kan naa kennus inumaa yoo fedhe waa'ee yoo jees aski allaan. Okay. Bo'aa ustaada qoyatiin bo'aati qoyee maayitiin baratani. Kanaafuu amma maallaqa intala tanaa rabbiin akka ishii maallaquma sanuu hin dalayne haraam godhimuu hin goonee jedhe ishiirratti deemtee. Haraam godhe. Tuubaree maal ulolaala akka afaan waliin diine haraam godhe jee waraabbadha. Haram godhe okay. Maallaqa ishiin haram irratti godhe san du'aayi naa godhe jettee naaf si ergite kaanee awwadaa'e maallaqa gartee hoteelaadha inni akkasitti nyaannee dhufnee fataa sanaa yaa Muhammad Adam. dhaggeeffadhu yaa rabbi haadha barakaa mirke boo ustaada dhukkuba maayikii qabadhatu haadha barakaa milkeessi jennee du'aa itti gon maallaqa kana nyaachu okay maallaqa kana gaafa kana naafati haram nyaanne moo nyaanne re. Haram nyaanne. Kanuman sirraa barbaada maayikii naa qabadhu. Good. Yes. Nyaanne jee maama baay'ee nyaanne jette nyaanne. Nyaanne haraam nyaanne kanaafuu maallaqa dhalaa shamaraa nyaachuun haraam irratti walii gallee tafa kana amma namticha dhidhiitatee akkanatti akka gartee foolatu. Ree hoggaa dibicha dorrobee nagarree dorrobee ajee foolataa jira. Amma inni illee akkanatti foolataa jira. Akkanatti foolataa jira. Maayikii qabadhu na haraam nyaanna. Garuu maama bayan. Maayikii qabadhu ba. Ayfoona guddaa kanas bita maallaqa baatee biyya rabaatiin bitatu nuun taate maqaa deetiin. Yaa bootii dubartiin aduu karaam godhu. Ustaad assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaada waan laal namni muslimaa namni amantaa takka qabu namni hadiisaa fi qur'aana waliin qabu inni siin kijibu dubbiin isaanii tokko taati muuminni jechi isaanii fi gochi isaanii tokko taati akkammoo waliin dhabne waliin faallessine waan inni jedhe kana akka jedhe laal tokkoffaarratti dubartiin akka dhiiraatiitti deemtee biyyarraa baatee danfitee lappaatee fiduun hin taatu. Haramii rabbiin irratti haram godhee hin taatu waan irratti haram godhee maali jennaani akkanaa jedhee naafillee ibseedhaa jira dalagaa maallaqa cabsee kan dalagu dhiira qabdii akkana jedhe shari'aan teenya kala lama keessa jala akkana qabdii jedhe isheen ilmoo guddiftee dhidhiqattee nyaata gootee mana babbareechitee abbaa manaatii firaasha aftee ajjalallee dhiqattee babbareeffattee jaarsa urgeeffattee jaarsa rabaan kana dhungattee akkasitti ayyee jettee jaarsa tajaajilu mana keessa tajaajilu qof. Hayya kana jenne walii jalle tajaajilli ishidha amma
maallaqa gartee ishii daangaa rabbiin hin dabrin ji'een san cabsitee maallaqa dalayde san nyaachuun haraamii jedhu ustaadni keenya. Okay. Dubartiin gaafiinsi gaafadha. Maallaqa dhalaatiin osoo hin taane akka dhiiraatitti deemtee biyyarraa baatee danfitee dalaguun ishiidhaaf halaali moo haraami? Akka dhiiraatitti deemtee dalaguun raaquun duniyaa baanna duniyaa daf. Dhag eessi. Fitattee mi'aamu been. Fitattee eessi. Daf. Dubartiin manaa bahuu deemtee biyya Arabaa dhaquudhaaf wanti isin dalayde haraam hin ta'u. Akka amantaa isin jira dhaggeeffatu. Aboo bolosa biyya qaali dalagaa akka dhiiraatti cabsitee fiduudhaaf halaali moo haraami biyyarraa baatee? Dhaggeeffadhu. Halaali moo haraam? Sittiin himaa jira dhaggeeffadhu. Akka dhiiraatitti deemtee lappaatee cabsitee fiduun halaali moo haraam? Deemuun haraami dhayitee dalagattee erguun haraamaa miti. Eega dhayitee dalagattee deemuun haraami fidi bakka dubartiin akka dhiiraatti cabsitee deemtee dalagatuudha. Fidi raga kannas daf. Ammoo akka ustaadanni isaanii akka afaan isaa wal diigaa jiru ilaala jarri akka nama shakkisiifne. Tam walii hordofanii irraa. Kenni ragaa. Maamud bayaan dhaggeeffatu kaa. Bakka dubartiin laal cabsitee akka dhiiraatitti dalaguudhaaf ishii irratti laal ni taha jedhu ragaanaa as kenniin siin jedhe. Amma fitattee meeti? Fitattee? Ragaan halaalinaan jette ragaanaa as kan qaala Allahu ta'ala wa qaala rasuul daf. Ani immoo dhaggeeffadha wallahi na arrabsa feetawwan fedhannaan ja'a garuu haqanima diinii islaamaadhaa immoo hin ta'u haraamiin guddatanii haraamiin gartee ol mataa jedhuun hin taatu maqaa diiniitilleen hin taatu an kanan himaa jira hadiisaa quraana himaa jira malee ana waa'ee namatti qaalleen jiru dhaggeeffadha hadiisaa quraana dubbataa jirra fidinaa raganaas kennitaaf qaala Allahu ta'ala. Dhaggeeffadhu Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam waan jee. Hadiisa kana hadiisa kan. Irra hedduu. Marhaba لا تقبل الذي بمعرفة السند اقرأ علي دف. Dhaggeeffadhu Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam. Hadiisa maal jedhe? Boo maali gurbaan kun maal sammuun qabdu ati? Dhaggeeffadhu. Hadiisa kan keessatti jedhe Nabi Muhammad. Hadiisa irra hedduu warra azaabaa waliin keessatti isiniin argee. Hadiisa kam? Sadaqaa heddummeessaa jiru. Hadiisa kam? Siifan baneewoon abaneetti. Siifan baneewoon abaneetti. Aboon nuti baaba yaa. Siifan banaan jiru. Isinin seeradha yaa darasaa. Siibanuu. Kana bartan. Siibanuu. Sadaqarran jiru. Siibanuu. Aboo. Siibanuu. Obboleessa yaa dubartiin akka dhiiraatitti danfitee deemtee laal ol suuqattee deemtee carraayxee duniyaa carraaquudhaan biyyarraa baatee halaalii waan jedhu ragaa kennu. Ani ammaaliif jedhe boona haraam akkana godha laala akkana godha laala. Siibanuun jedhaadha haraam sadaqa. Afaan inni jiini dhaggeeffatu qaba. Ani isaan tokkoo hicubbuudhaa miti mee hunoo warri mana madaamni warri darbaa warri shiyaa bira daldala jiru koottaa olba annama markaza kiyyarratti fatwaan waan kanaan nagaafataniin arge kanan mana sanii bayi jeen hidinaas hay baali bo'aan bara waan dhugaatan haasawa jiran atamma walumaa dubartiin waa'ee sadaqarra sin gaafanne dubartiin akka dhiiraatitti cabsitee biyyarraa baatee cabsitee dalaguudhaaf halaali waan jiru ragaanaas kenniin sin jedhaf. Siifin kan nu jira dhaggeeffadhu boo afaan baniin maa ba'a maal taate? Sadaqaan naannaa isaanii gaaffii di qaala walaal ana. Eessaa sadaqatti? Eessaa sadaqatti? Eessaa sadaqatti? Nabi Muhammad sadaqatti isaa dhaggeeffadhu. Si galtee? Muhammadur Rasulullah. Yaa boreessaan baaba sadaqaa keessan jiru dalagadhaa biyyarraa bayaadhaan siin jedhe abboleessa yaqaani.
اوكي صدقت Sanis اوكي هيا haasaa namarraa baatu. واتقا وات Boo Yoo kana ta'u. jarana dhaggeeffadha. Kooy خنا ati wallaalaa haa nama wallahi. dubbadhu yaa. Ati dhugaa rabbi صدقان حرامين نتا وان حرامين دانغا ربي چبسني بدني دانغا ربي چبسه چون ربين دبرتين akka dhiiraatitti cabsitee akkam finne dhorge Eeshi. daangaa kana cabsanii Kana gaafattee Haya halali moo haramii kanarra biyaansi yoo xiqqaate deeqa lama kan deeqa lama. yaa boyyan ya ammata duree jala ustaad ustaad maayiki Maamudda na dhaggeeffadhu kaa. Na dhaggeeffadhu aboo kaa baaba booy. sadaqaa rungu ustaad baaba Na dhaggeeffadhu hin ila jiru. ali Eeshi sandiisee na gaafinti dhaggeeffadhu. yasii galte gaafinti Eeshi sandiisee na dhaggeeffadhu. gaafinti yasii Naa galtee na dhaggeeffadhu. gaafinti ati Naa galtee na dhaggeeffadhu. waa'ee sadaqaa taasa'u turtaan sadaqaa ranj haasawaan jiru samii fi dachii fi samii gaafinti yaabatanti ajandaa biyya irraa Awoo kana. mata duree biyya irraa hin bayi Namuma akka keetii arrabbi. Boo afaaniin hin iyyiin maamudda na dhaggeeffadhu haasan maasii. Abona rabbaka biddeetti dhabdee jirta kasaan gongona wee bambaan hin hagan maallaqa rarara jechuun hin taatu ustaada maqaati kasaan gongona wee bambaan qabati maayikii na ergaati dhabdee jirtan jedhaga maayikii qabadhu wabs bambaan hin hagaa mana wee ala akana meeko ame afaan ingiliffati waajee jira ayye Kasongo mbona wewo bambaan hin hagaa songa libala soomanii bana kwata byonna nabikwata akana waati jechaa jira abbaan namti kasongo ye yoo tagama amma gaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wallahi rabbittan isiniin kanadha nama sheekaa ta'e nama ustaazaa ta'e yaa obboleessa kiyya ani jaartii xiyya laal mee okay iddan bakka maallaqa gartee yookaan deeminaa carraaq jedheeni yookaan gartee naafisii kamtu irra jallaa waliin laalla kootu dhaggeeffadhu nama maqaa ustaazaa nama maqaa sheekaa jaartiin isaa kunoo oomaan jirti kunoo biyya Dubaay jirti. Teenya ijoolleen ji'aan tokko jaarsa hin qaban midhiis keessaa nama ustaazaa ta'e nama waa baratu tahee yeroo jaartii isaanii oomaan itti deemin carraaqe jedhan akkamitti sitti toltaa nama jaartii tan teetan haala kam miseen jara keessan bulchaa. Egaa akkamitti tolta boleessa biyya maali akkamitti tolta akkamitti tolta akkamitti tolta jaartiin tee asirraa kis na godhaa jirti. Kan gootere adibeera sheekh kutbaa immoo masgiida dhaabbatteeti ajandaa waa'ee kiyyaarra tara takka muuziqaa dhaggeeffata tara takka wallaahi ani kafare jaa wallaahi ani kas jaa wallaahi ani kas jaa ani hin ta'uu badhaan alhamdulillah wanni miiraan bayaan gaafiin qaba anillee gaafiin qaba ustaaz wanta kana gaafadhu sheef Bashir gaafadhu gaafadhu isaa tam sheef Bashir gaafadhu haa kuna qaammoo zina السلام عليكم. waalaikum السلام salaam عليكم. شمرني. bashar maallaqa dhalaa nyaachuun hin ta'u jaabar بيان أنا تاتي hin ta'u jedhee jaartii isaa biyyatti dhiisee kun ofii dalagataa jira sheekha jechuun kana ustaada jechuun kana shoof haada alaalame kana hadiinutti dalagaa jiru kana boo hojjetaa jiru kana waan shari'aa haasawaa jiru yoo wal qunnamtii saalarra haasee akkuma rabbiin jee isaanitti haasawaa jiru shiblaan kana ustaada jechuun baga nagaan nuuf dangasuu ta'a. أركوس. Mama bayan carraa وان صدق أول قبتي ديم وانت أم أجيبت قوسي دقيقة تكناكين Ayyee. العلم في قافين بيان ماما بيان في تغرغر واي صدق أكل. أوام برا واي أكل. إني ماما بيان قابت جروان برا إلا إجو دبيتت
Ani ma beerran sadaqaa. Bashaar kiyya sadaqaa yoo beete qabee jaarsi ujraan malee ujraan hin ta'uu waan isa ga'u malee jechatti jira. Bashaar kiyya. Ta'amma beerran biirraa daqiiqaa takka booda daqiiqaa dubbadheetiin naaf ayi. Daqiiqaa takka naa kennu. Hayyee tibof. Daqiiqaa takka naa kennu. Achuma ila hayyee tibof. Qur'aanuma qaraasisanii mallaqa sassaabuun sunu ujlaan malee ujraadhaan hin jiru. Juculaadhaan malee juculaadhaan dhufe. Juculaa fi ujraan garagara. Haa ta'u ujraa sanuuyyuu imaamu Shaafi'iyyiif imaam Ahmad qofa namni yajuuzu listijaaru biduun lilhaajati biduun ilghinaa jedhanii irraa galan. Ila inumaa yoo waligga guurre hadiisa sahiha biyyee walirra qur'aanuma qaraasisan kanarrattuu waan isaa goo yoo qollee bondee waan qabne ta'ee nyaati malee hin ta'u. Bashaar Allah ajjan daqiyaa narraan bayna yaa ajjan daqiyaa na jalaba yaa boo san baaba guyyaa biraat maallaqa dubartiin akka dhiiraatti baatee dalaguun halaali moo haraami akkana ichi bodoo maallaqa hin dalaytoo nyaachuun haraami moo haraami asirra jirra yaa boo dhismi achiin ga'een dhiifamaa wajjin. Harami abo harami kuni gaafiin qabu kun maal taate. Oke amma asirratti gaafiin si gaafadha. Sadaqaa yoo dhimma sadaqaatti seenne masruufa jaarsi 200 500 masruufa jaartii xiyyaati ji'ee kennu qabeenya jaarsaa wajjin walitti qabanii eessaa akka dalaydee fiddee gaa masruufa ofiitirraa sadaqatu hin dandeessu masruufa abbaan mana ishii laftee dalagee fideeftan. Kasbiin isii amrii abbaa manaa harka jiraattee aqwaala rasuulli akka laa takhrujanna almar'atu illaa duu rahimii san keessatti yoo hoogganamtee badirraa bilisa taatee abbaa manaa harka abbaa manaa jalatti carraaqatte waan mana abbaa manaa keessa tatana taala baatee beerran arabaatiif shabaabni arabaa kiisiingii godhee lippestikii afaanirraa fite yaa akhi waan biraa walii taana jedha yaa Ustaz sadaqaa eessaa biddii kun kan alaala abbaan mana carraaqee bidee laphee bidee darajiche meerra bilbila eenyuun nama bitaa immoo jalatti poostii godhani wayna hawwisiisaa anaa si bitaa ustaazii xiyyaan akkasitti gaa bilbilli naa dhufee jira. Tanani dubbatte bas. Yaa jaraan qoqoqome yaa walla arras mataa itti naa jedhee mee dhiifamaa anamma toobaa qulqulluun toobatu deema kootaan na wajjin toobadha kootaan wajjin toobadhaa dhiifamaa. Daqiiqaa takka naa kenn ila dhageeffatti daqiiqaa takka bayaan naa kenn geemiin ati taphattu kuni tokkoon isaa waan haraama godhen jiru aqwaalli culumaa'ii gamaa gamanaa. Warai tingken nani gamal biara banyak tu harama kunggafi kapte jala sararte ummata himte wajir tu hunde ko kamu jirta tu birra jirta iramakin garu immo agemi kunni to kola banjila ragan takatti nabi saya Quran allen hinjiru wamatti qalamani akondurani sawaje amale waan hin jirre buleeso waan fakkaan. Ayyee oke amma mee qoy darasicha keenya ustaada keenya tokko diddibna ustaad Muaz welcome hadiyootana garee. Bashar kana waa gaafadhu. Qoy ustaad Muhammad Omsad naafat wal kabajna obsa dansin jal waana walikan darasatan naken me ana nakadif nang gannan darbin naken niti raga matanseti dali wali hasofna naken ni darasamatan ni me garunam gannan harra anati tatabata bashar ki ya garano qabdane sitra obsi gannan Muhammadi kana tu cinin sifat jira nakken itu ko Muhammadi la ka wono gurba ko pada syami dilawan please nadis ya rab anas jadi bashar ko igafa mana gadi bate ustaz Muhammad majhulum ma jalawat na wajina sultan magafi sigafadda
Lakkee Ya Bashar abon nadi doarao ya bu ati TikTok injirangu benemen nadi sigaza Bashari ini nasa jetti dufun mana naso titunu dufun uru billahi tu. Oke ana mau kofrati tunggu bertu kaza Gala to bila rasu keti. Thank you. Okay. Fasami duri udan fukesa ga ofte albati yodan de teraga qur'ana ti fadisa ti nana sai charrasi kenne na kennite albati Al-Islami mali rarrati kun simbasu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah hadis albati dagay hadisa marfu'a gote معلق هندي حديثا كالتيدا الباتي ودان بكيسا يايني متنسينه ولينها سونا وام تلغادا هندي حديثا اسي گلچه امن كوني دغا دي دغا Arab ke muratte. Lagi padu, lupu lagi pad, ikat. Ustaz Bashar sini dia sahabat. Karena kan orang pitbalik malat no, bahasa Nasrata orang ante ceka. Bahari sini aku amati kerenya negara. Jala dana gasi buje mana nam to kolle gasi bubne walla di fam. Ya Bashar ki miaran nadi sana fati khairat to ko jir. Akka kayti kana tisila akko ma kayti kana. Asi imor ratani jarti o vida sudi tergani. Folos jan. Amma Bashari kana wan ram amma dio tana Bashar ratti dula. Abo sahiba Bashar nan jechu egalan oganan wae jalalati biwanta kana lerra. Sahiba Bashar nan jan. Me sahiba Basharin jarti zara sudi tinergini biya kaisa jirti. Haye sam muaz she Sadiq bagan nagan dufte welcome. Unkam basalam mata cuma bagan nagan dufte ya garan itu kiar bagan nagan dufte ya banat nih push nagoda push nagoda amma jarri gema dalagata jiran barbare dugan insu lalle yore fedan loha garatol kaban wamika hakkasan quba of khayan wamika dalaganit akkana hot push nora mala akkana nagodla push yet amma maqadini tillebidi والله لازم اسن ما جيتم كنا قلت يا نجرت يا ربي يا كاكات لنا غندان يا ربي نرد دي يا ربي الله يا ربي يا الله نمنو انت push نا قرا جرون ولا هيا استاذ محمد اي ساموال غندو ساموال وساموال Ustaz Muaz banget cundinya fakatira funda bu. Aku masih tahu. Dia tanalle bagger ane jirita. Oga tan nomor agak isa kuti koi. Ustaz Muaz. Jarri danga rabbi dadaran wal maryatani ti. Khawibu wanin sada itu almara nogune sakarifin bener kastila isan itu Indonesia wallah isan itu isan tari fatwa tana amma isan tinggal bataman jarang aja tinggal bataman warra dini reswana amma mcasa rem tana dirki sama amat wai garam ya kabiti dia fadatar amma ga jannata wallah ya ayyuhalladzina amanu tubu لال لقينا توبة نصوها توبة نسيارة يون توبة ديني ولا ربي رانو بنتو سلاني نتو سلاني لقينا لال حديثة تقول كواني إني نياتو حرامي كواني إني أفتو حرامي ما داراني إني غياتو حرامي
وأن ما نسوا فأنا وام خيني ما تيسا دينجي زون دليران فأنا يستجاب له حديث أربعينات حديث بريدة والله حديث أربعينات بريدة أكمل تساقي دبرتو تو بي عربا خنا مسدي بنيتي وحديث خنا والله دبرتين كو بابون حرام ججا فدا بارك الله قرا وانا حرام مسجد جارا كنا في كنسا يا أخي ما تادن يا أخي ولدت لله كما جاب النبي الله بچ جادا يلا كنا ولي الله كم تايا كنا إيسا كدر رابي دمين دمين إيسا كدر دمين خنا بارا بولي إيسا كنا إنتا تاني ما تادن ما ليسنا كمتنا مو dubartii dhiirti irraa yoo zoomii baratan irraa awaalti irraa ayyee jaan hageeffadhu boleesso abbaan dalagee danfee fide jaartii isaadhaa kana maallaqa irraa qabale hageeffadhaa warra jala jirta warri jaartii ilmoo keessaa qabda wallaahi isin irratti haaraabi osoo isin jirtanii jaartiin teessan laal jaartii teessan irraa haadha manaa diin barsiifatuudhaaf shabakaa irraa guuta. شبكان الله حرامي استاذني حرامي سنين جو مدير اسي ور يرايو راغو غوتنو ماتي متي ور يرا شبكه غروم ايني شبكه دين برسيسي انا بيقن الله ولا انا برن ترى ما ان مركز جبرتيتين دابتا جي مركز جبرتيرا قوتا جام قوتا لله وعليكم السلام بغنا نغان دفت ويلكم وسو اجندان غدام فنا كنجي جيرو bo bay mamgan ijolle malakan sosobe tiktok ra bakka jallina ganda caali yallina okay amma malaka dubarti akkas goote fiddeesa yoo nyaanne zinjenne irra wayyamu yoo muuziqaa sadaqeeffatanii fataa zanaa jedhanii yeroo raahatu tayyiba ajaa'ibsa anis ajandu obsigaa ngana mutaddu Gaafii qabdaa okay ayyee gaafii qabdaa welcome salaam alaikum gurmee gaafiin tiyya ustaas Muhammad Faagaa waa gaafachuu fedhe fakkeenyaaf amma ani bakkeen jiru Suudiin jira dhalaan biyya tana keessa jirtu akkaataa maallaqa itti daleeddee itti fiddu nama quba qabu si galee takkaffaa ustaasonni silaa biyya keessa jiru naman si yalaa bu'isa Muhammad adiifama wadeen si bu'isa hayyee haase takkaffaa ustaazonni silaa biyya keessa jiru wanta jiru guutuun halkan as na bira bula. Akkamitti bira bulanii yoo hojjettu taate amma fiidiyoo si banee dhalaas na bira jirtu hunda si garsuun danda'a. Annama dhalaa dalagaa geessu dalagaa irraa fidu si galee asii halkan rabbi lubbu maarree hin jaanii 100 galgala ganaa maallaqa dabarsu fana. Akaawuntiin maal kan nun danda'a maal sana haalaan immoo silaa halaali qoy haaraa malaali. Kasih kasa jenani. Inu demu tahu jani bar haram teh bar. Inu demu tahu malah yang malah raga betul. Anima resiti asal fidun dan daman tanah. Akasuma kaunti fidun dan da. Dalam biara itu ada gudang kata isin dulu itu Arab afi isi dulu abne. Bada gurme bada vidira gerte diaspora ranya tungki ya Rabbi ya Ramna ratintain wallahi billah bada game le tapatu ya bada ratintain wallahi makadu kamu video Akka ijoolleen tun itti dalagu hin garta fiidiyoo si banees garta dhalaa si galee gaafa itti dandeessa akkamitti daleetanii maarabaa keessa akkamitti jirtanii ni himtu wallahi ishiin wallahi yoo itti si kanne dubbisu hin gaafatte akkamitti daleette telkee rajabsani jira telkee rajabsa arabni hayi maalar sana haram hin walaale amma gaa ijoolleen gartaa mishuuf alla lamba tun dhala dhala maya san guddisa hin gartaa na guddisi Lama amma tundala ada, wallahi lazim tundala ada, tundala ni ngertami? Ya. Nah, saya kira raja sini jadi ke inu aram ni tumel ke rarbe. Malah ke jas dia furin kan ni fajra. Hai isina kasih ur kita malah ke sampai di. Ustazun ni ka darasan kita tak kita ni asan. Alkan jana ulte ribetak kasan tahu dia ribelam. Kita bersih. Akam ni mereka jira. Wallahi lazim itu jual. Wallahi mereka bersih ya. Ayah gak kuno mida repun tanah Muhammad Adam dubate jira mida nak kesirang gagenya ab jet dubate jira kuno mida ni rag gagenya jira kuno akan ni wallahi lazim
Inuu baadharaan biyyaa deemtee dhiiraa wajji wal qixxaattee maallaqa laffaatee fiduun sanuu haaraami. Kayisiin ilkee dhabdee araba wajji wal loltee osoo ji'a meeqa maatii siin dubbisin maallaqa san fiddeessan dhiimoo keessa taa'anii riyaa 500 dabarse rasiida naa ergi. Wallaahi rasiidii meeqa nama jira wallaahi laazim. Gale san akkamitti haaraam ta'uu dhabe. Gaafa isin biyyaa baatu rabbiin haaraam godhe dubartiin dhiiraa wal qixxaattee maallaqa fituun haaraami. Gaafa isin daleetee maallaqa teekkitu san haram akkamitti ta'uu dhabe warra gaafii silaas gaafatu kan haram fi yoo saniif hin gaafatan haala sigale abaan gurmeen faana jala jirani geemuma kana gurmee biyya geemuma kana na taphachiisaati biyya akka keessanii dandabee achi taa'ee jaartii akkasitti gad ergaa wallaahi hedduu aanin toobadhaa gurmee hin toobadhaa gurmee. Ustaaz Muhammad Bayan usna maamiyye usna. Dhalaa nama meeqaan raqama isaanii qabadhee jira haddaa uummatii jechuu ta'e. Sedangkan rapi, tapi ustaziye je maka rakam sana sajjilattee jira akkamiyyoon han jettee na gaafatte yeroo hunda ustaaza maarre bara rakkan an jira si arguun danda'u baruun si arga inshallah ya rabbi hayyee ustaaziyye jeetiin qabadhe maqaa isaanii wallahi laazim jedham san akkamitti haraam hin taane inuu biyyaa baatee cabsitee fiduun sanuu haraami gaafa si maallaqa si itti ergitu san haraam akkamitti ta'uu dhabe qoy obboleessa dhagaa haraami maallaqa nyaachuun haraami wallahi laazim waan isin hin jaa akkas gaafiin qoon kana magaalatamaa warri waa'ee mana qiyyaatillee dubbatan mana qiyyaa irra guddaa dhiiran naa jaari'an dhab naa gootee kun dheerti akkasin naa goote waa'ee qiyyaatillee dhiisa annin toobadhee oolmaa gala toobadhee dabaa goota maqaa diiniitillee hin tokko dalagatuun dirqama amma na wajjin amma fakkeenya muuziqaa dhaggeeffadhee fataa zanaa jedhee bakka hin jiraa miti ansanuu hin jiraa miti waan tokko hayyeemma an jallaafa maashaallah micaa orbaan tokko guutuu darasaan himuutaa tanarra nama wayii numa jajallate micaa way TikTok numa dhamas way gaming numa dhamas nama gaming maqaa diiniitiin nyaanni yaa abo sen quraana garaasu yaa abo injeen jennaan baqa ustaadallee naan injeen ayatan ustaadummaa lafa kaa'ee fataa zanaa jechaa jira baqa amma maame dhiyoo tana si ustaazummaati yaadeetiin jira nin deeffadhaa jettee haareetti waraqaa galfachaa jirte jaalala ajandaadhaan godhe bo'aansan Anu ustadummaa qiyyanin deeffadhaa yoomin jeewan ustadummaa bakka himootitti gala babboleessu an kuyoonan galallee nin toobadha toobaa qulqulluu maallaqa irraa nyaadhu dalagachaatan qoshoroo gurgurachaatan laan asiin dalagachaa waltaana sharti guyyaanan dalagadhaa halkan maqriiba amma qamaatan jira ilaanga sa'aatii jaa gurmeefaa wajjiinuu kunoo asirraan caca'uudhaa wajjiin fataa zanaa jechaa jechaa bula. Yo isini taate hangaatu maqaa kiyyaan takka qixxiin godhame yoo keessaa qabatte akkan wayyaa godhame wayyaa dhiiraan ta'e malee silaan dhalaa ta'e ni akkasitti ulaal maqaa ustaadummaatiillee ka gugurme akkatti dideeffadhu yoona waan kana guuttadhe je'eetan gale obboleessa kiyya qaali ol deebi hayyee dhageessa yoonan maqaa kanaan gartee Kab Allah Hasa min ni'mati dunya TikToker amma maqaa diini amma keessa jiru sah akkasitti ustaadummaa qiyyasaa laa guyyaan dalagadhan jeen ergan sa'a 12tti dalagaadhaa gabbay kuno ayilaandi wallahi amma bishaan qaalee jira ay bishaan asitti naqetan ayilaandi bishaan qabbanaa keessa firjaha jallatti heda kasalafa videodan akkasitti dhe waa hedduu dhagaa zitafaaddetti akkasitti dhe nin dalagadha baqqaagaa guyyaa guutuu dalagataa oolatan halkan wallahi shabakaallee minaamini naa guutallee hin ja'uu jeetan murteesse jiru akkas waltaana kanaan yoon taane akkanatti asii achi ba'uudha chibee dalagachaa oolee dhufee karaa isuudha akkas ustaadummaa kanan baana urmee kiyya toobaan tiyya sana kanan baanu maammeo irra caalaan nama diin baratee diin nama barsiisuumi kananaaf iddoo kananaa guutuu malee osoo hin taane san bara maati diin rabbumaa jecha barsiisi waan takka gogaate rabbi jecha goote waan biraa rabbiin ifin sii godhaate amma karaa diinaatti barsiisuu deebi billaa leeyka
ilmii bara barattee bara kana qisaa kan yaadni jedhamu. bar waadaa kaayadheetan jiraaram urmee kiyya wallaahi Okay, osoo haardii naa guutaa masuufa dhibba ergaa maarreettee uummatan dararre bilaash inni qaraasifta gaa. ah olle magan wallahi summa wallahi nanka kadde mana naa guuta mana kiraana irraa kabalaa rabbiin natti jaaree maalan godha mana irraa kabalaa jaan inama nama diinaa barsiisu ulaa takka kenneeti binaa taa'ee maallaqa kiraana irraa cinqii ijoollee maallaqa kiraati jedhee mataa keessa tumaa hin naalu keessa nyaatallee irraan godha jeetan hayyee jijaa jira obboleesso bakka shabaqaa naa guutaa jehuun halkan sa'aatii yeroo takka dhufeetan tiktook irraa shaqqaladha abbaa kiyya qaali akkas jeetan Allah. Akkana boo billaalee kinutilleen taap siif goonaati. Puush goonaa. Bakka gaa. Awwaami eenyuun maqaa kiyyaan takkaraa dhungata amma dhiiraan ta'e malee silaa dhalaa ta'e takkariin dhungaddaa. Eenyutti raatii bisa takka boo? Awa nama dubbisa. Awa sheerin si godha sheerin godhadhaa qoy. Osoo sheerin goone dafaame sheerin nan goosisinaati. Takka dafa. Echet. Waya shi sayayyamta. Akana. Shishee akkana kun wangaatu mataan siyaa bulbooti barakadhu billaa leek. Anke zan jaarata namaan godina nyette gaafa Akkana qaabii dhuftee maammee qaabii. Dhuftee jirti anaani. Maqaa Itti deebisa ayi. maal gooti jaamma. Kana godhalla. Ati laal tolchi bareechi sigalee gamanaan jajallatiniiti. Godhi. Sigalee aboo dhiirummaa dhalaa dhiira dhungotaa akkasi beekna Fatiinoo itti ol darbi takka yoo feete rakkoon hin jirtu. Ta dhiiraatis ni qeeballaa rakkoon hin jirtu. Ta dhiiraati bar rakkoon qabu ta dhiiraati yoo dhungatan. Ati nuti waan. No maammee ta dhiiraa ta. Jarri dhufe. Shamarrin yaa naafa maammee.